بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله إيه برنامج كينيا كتاب التوحيد وهي شركي دا دبتات الرّي وهي توحيدا في شركي دا دبتات رفنه كليسا وهي مالي دبتات الرّي وهي نما rabbii gaditti warri waa gabbaran waa tokkollee nama gochuus warri gabbaraman tokko hin danda'anu jechuu qaraanii dhufne jechuu. Diigalee namni tokko kan waa nama godhu kan waa godhu rabbuma qofaa jennee qaraanii turre jechuu. Kanaaf rasuulli rabbiis alayhi salaatu wassalaam salaata qunuuxaa keessatti salaata qunuuxaatii salaata yeroo balaa wahii namatti buute caamsaa wahii namatti buute waan akkasii keessa dhaabbatee yeroo mataa isaadhaa ol fuudhu keessatti ummata akkasii irratti kadhatee jennaan ummata kaafiraa irratti kadhatee jennaan lakki laysa laka min al-amri shay'un aw yatuuba alayhim aw yu'adhibuhum jedha ayanni kanaaf hin abaarin jedhe. Kanaafuu kaafirtoota maqaa dhahanii kaafira maqaa dhahanii nam tokko nama duniyaarra jiru diigalee kaafira maqaa dhahanii abaaruun hin tahu jechu. La'anul kuffaar du'aa'ii keessatti maqaa dhooftee ebelu jettee kaafira arrabsuun dhorkaadha jechu. Ammoo akka umuumaatti akka waliigalaatti immoo hoo akka umuumaatti yaa rabbi kuffaartota nurraa kaasii nurraa balleessi yoo rabbaa qajeelchiin immoo irra caalaa siigalee maaliif rasuulli rabbiitu allahumma ahsihim adada walaa tabqa minhum ahada baay'ee kadhatamaa ture jechuu yaa rabbi kaafira nurraa tumsi irratti nu moosisi waan akkasiiti jechuu yaa rabbi kaafirtoota nurraa qabii nurraa kaasii isa akkasiiti jechu. Ammoo halaakaan kaafirtootuma hundaahu kaafiruma addunyaarra jiru hundaayyuu halaakaan kadhatuun kunoo diigalee halaakaan kadhatuun kuni xiqqishoodhaa namatti ulfaataa irraa eeggachuutu barbaachisaadha. Maaliif rasuulli rabbiitu fakkeenyaa fi allahumma alayka bihim yaa rabbi abaarillee itti fidi waan akkasii cinqii itti fidi jedhe malee halaaka hin jenne jechuu. Kanaafuu halaaka irratti hin kadhatanu qajeeluma irratti kadhatan malee halaaka irratti hin kadhatanu jechuu. Kanarraa hadiisa dubbataa deemnee wama tawhiidaati ka dubbachuu jirru. Wafiihi hadiisa keessatti عن أبي هريرة أستاذ أحمد ديفا قد دايرتك ديفا مال تكا طاهر محمود مال أشتي أمان جرتو مال سيدا طاهر مال في البين مرة انكاس مال شلستا يا ما جرتا أشت دري سنكيس جرتامي أنو ديسيتني وانا دا كيف درسي ما درسي كان سردوفان جرتو غرو رقل مويته أنو كا أردو جرو ديسي دم مساني فچلا كي مالي سو بالبلا سرت بالبلا نامير الراكاسو ددسته تچي سي جرا كاسو موري رومي أقول ركز جرتان هندي كيسانو ديما هوريسي طائرس ديما لك. وفيه عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لا ندابته حين أنزل الله عليه ويتربين إسرتبوس وأنذر عشيرتك الأقربين آية جدو ويتربين إرتبوس رسول ربي ندابته ما جرى آياني وأنذر دنيني عشيرتك قسك الأقربين ورست ديهو قرس دنيني عذاب الرسول أجيسي بك أجيسي ويتربين جرى الرتبوس رسول ربي دا لفاك سعيد الصفا غار صفا دا أولبه سعيد أول كوري الصفا صفا أولبه صفا كجدا مكوني
جبلا فقال يا معشر قريش يا جماعة قريشي جد أو كلمة نحوها تكاهو جتش كان فكات وهي جد رسول ربي ده يا غسكو يا جماعة قريشي يا سبكو يا غسكو يا لميكو سجدا اشتروا أنفسكم لبوك سنبتدا اشتروا أنفسكم لبوك سن بتا لبوك سن باسا عذاب ربي جلا ججو لا أغني أني هندندو عنكم إسن الرادي بسو هندندو من الله عذاب ربي الرا شيئا واتقل دي بسو هندندو إسن الرادي بسو هندندو عذاب ربي دا والربين إسن اتفد وهي إسن الرادي بسو هندندو يا عباس بن عبد المطلب غريمو مقاده إيغا توكو توكو كيسا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك عن سر رادي بسو هندندو من الله رب الراشيان واتقل لي كتاب استئي عذاب استئي وما تقل لي رب الراس الرادي بسو هندن دوا رب ستفي ويا صفية يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية عدادا رسول ربي لا أغني عنك سر اللي بسو هندن دو من الله رب الرا شيئا واتقل سر اللي بسو هندن دو ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا هنتلا فاطمة هنتلا رسول ربي سليني من مالي هوريكي يرى نكد ما شئت وان فيت نكد دوريرا لا أغني قروم مودي بسون دندو عنك سرا من الله رب الرا شيئا واتو كل دي بسو هندن anga barbaanna kan garuu immoo azaaba rabbiirraa waan tokko sirraa deebisuu hin danda'u waan ta'eefi ishtaruu anfusakum lubbuu keessan azaaba rabbii jalaa bitadhaa lubbuu keessan baasaa jedheen kanaafuu maal ta'utu barbaachisa asuma dhaabii tawhida lammii ofirraa kaasanii gosa ofirraa kaasanii siigalee waan zira shiira dagalaqrabiin dura ofirraa ilmaanirraa siigalee manarraa kaasanii da'awaan godhama. Da'awaan eessarraa jalqaba mataa ofirraa siigalee mataa ofirraa maatii ofirraa fira ofirraa safara ofirraa ganda ofirraa jalqabamee tawhidni barsiifamaa da'awaanis godhamaa jechuudha. Kanaaf tawhidni haala akkasiitiin. Kanaaf rasuulli rabbiidhaa asitti maal jechuu barbaanna? Rasuulli rabbiidhaa waan tokko gochuu hin dandeenye jechuudha. Osoma godhuu danda'u ta'ee hoo eenyuuf godha? Gosa isaatiif, lammii isa adaadaa isaatiif, adeera isaatiif waa tokko gochuu hin danda'u. Ilmoo isaatiif waa gochuu hin danda'u jechuudha. Kan har'a namni yaa rasuulaa gaafa jiruuyyuu kunoo hintala isaa Faaxumaarra wanni caalu ni jira? Isa biratti hin jiru. Garuu hoo ilmoo isaatiif waa gochuu hin dandeenye. Wanni kun dhufee waa malee dhufne abbaan kitaabonni kana kaasuuf. Amma yeroo ammaa kana keessatti maal? Rasuulli jituu jiruuyyuu waa tokko godhuu hin danda'u jedhee har'a immoo yaa rasuula harka na qabi yaa rasuula hirkoon koosuma yaa rasuula naa birmadhu yaa rasuula naa dirmadhu warra jedhutu baay'inaan jira jechuudha. Siigalee kanuma hajjii dhaqee ziyaaraadha jedhee dhaqee rasuula rabbii waammatu qabrii isaanii haxaahatee barakaatiin waraa godhachuu barbaadu baay'eetu jira jechuudha. Kana ofirraa eeggachuu. وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين